Ani maalan godhe gooftaa kanaafi ani maalan godhe Yesuus kanaafi harkifmeetiin qabu hin fedhu innisi ani maalan godhe gooftaa kanaafi ani maalan godhe Yesuus kanaafi harkifmeetiin qabu hin fedhu innisi akkasumatti na jaalate tola tola 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 mee warri waaqni kun tola bisin jaalate akkasumatti na jaalate tola tola akkasumatti na jaalate tola tola Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Nuti wanta isaaf goone waan tokko hin qabnu galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Toluma nu jaalate haleluuyaa. Toluma jaalatamne ameen ameen. Toluma filatamne ameen ameen. Toluma barbaadamne ameen ameen. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Akka gochaa keenyati, akka hojii keenyati warra fayyuun turre. Warra fayyin argatuun turre. Garuu Waaqayyo tola ilma isaa nuuf kenne. Toluma ilma isaa nuuf kenne. Toluma arganne. Gatiin baafne toluma arganne. Toluma fayyine. Toluma bilisa baane. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Tola fayyine. Tola fayyine. Amen. Yesuus inni guddaan. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Dur warri keenya ayyaana qaba. Ayyaanni warri keenya qabu tokko abbaa jabanaa jedhama. Tokko abbaa jabanaa jedhama. Inni tokko immoo Maariyaam jedhama. Inni tokko wasangafii jedhama. Galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Wasangafii jedhama. Jechi kun jecha afaan Amaariffaan fakkaata. Wasangafii daangaa dhiibaa gara afaan Oromootti yookaan dhiibaa kan daarii namaa dhiibu, kan lafa namaa dhiibu, kan waan namaa dhiibu yaada jedhutti hiikamaa gara afaan Oromootti. Galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Inni tokko wasangafiidha. Inni kun abbaa jabanaati. Inni kun Maariyaamiidha. Isaan kun hundumtuu guyyaa qabu. Guyyaatti galateeffaman qabu. Guyyaatti aarsaan dhiyaatuuf qabu. Namni tokko gara sana gaafa dhufu aarsaa qabatee dhaqa. Aarsaa qabatee dhaqa. Yookaan innumaanuyyuu deebi'ee itti qabata. Korma fidiidhaani. Dullacha fidiidhaani. Waan gara garaati kan inni dhaamatu. Galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Wasangafii fi abbaan jabanaa fi Maariyaam walii galanii gaaf tokko abbaa koo urgee irratti ka'an. Akkasittiin jedhan. Barana gimboota guyyaa 8tti dukkaanii sirra dhaabnaa ittiin jedhan. Eenyu faan? Wasangafii abbaa jabanaa Maariyaam. Walii galaniiti gimboota guyyaa 8 dukkaanii sirra dhaabnaa jedhanii. Wanti isaan kana jedhaniif maaliif isin fakkaate? Kormillee qalameera. Daalachillee qalameera. Diimaanis qalameera. Wanti hundumtuu qophaa'eera. Dullacha bichaatu dhabame. Galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Bara sana maaltu dhabame? Dullachatu dhabame. Jaarsi kana hundumaa qopheesse dhumarratti dullacha waan ittiin qopheessu dhabe. Keessaa jaarsi kan caaltu qopheesse inni dullacha hambisuudha akkasaatti.
Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Bakka kan caaltuun qopheesse kaawwanii fi natti ilaalu jedhee jaarsi dhabeera waan ta'eef bara kana keessa bara akkana inni isa godhu kana keessa horii baay'atu guyyaa tokkoon bookee horiin baay'een jalaa du'e jaarsa. Tokkollee baradhannoo hin taane gorra'amnee martuu yuun bakkate. Jaarsi horii fixateera. Bara jaarsi rakkate kana eegate, bara jaarsi dhabe kana eegee, bara jaarsi harka qullaatti hafe kana eegee maal jedheeni dukkaanan sirra dhaabate. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Jaarsa dhiphate, jaarsa salphate kana, jaarsa rakkate kana waaqni isaa kun immoo maal jedheeni dukkaanan sirra dhaabate. Gimboota guyyaa 8tti na eeggadhu diimaa kiyyaadhaanii diimaa na eeggadhu jedhee. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Hundumaa argate dullacha dhabuudhaaf jaarsatti dheekkamee jaarsa balleesse. Yesuus garuu toluma nu jaalate. Ameen. Mee Yesuusiif warri dullacha fiddan jirtu? Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen. Toluma jaalatamni. Ameen. Toluma bilisa baane haleluuyaa. Tola fayyine haleluuyaa. Inni tola nu fayyisa. Tola nu fayyise. Tola bilmaduu nu baase. Haleluuyaa. Warqi keenyas hin barbaanne, birrii keenyas hin barbaanne. Inumaayyuu jireenyummaan keenyayyuu kan isa ofitti dhiyeessu hin turre. Kana hundumaa caccabse galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Dhiiga isaa dhangalaase fannoo irratti akka nama cubbamaatti akka nama abaarsa qabutti fannifamuudhaan diinummaa nuuf isa gidduu jiru balleesse. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen. Mee tolan fayyadha. Ameen. Tola fayyide. Tola bilisa baane. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Argaa wanti meeqa qophaa'ee fi hoolaan meeqa qalame, kormi qalame, daalachi qalame, gurraachi qalame, adiin qalame, wantumtuu qalameeti. Dullattiin sa'a hafteedha. Mee dullattii irraa maal fuudha jedhan? Sa'a dullattii irraa maal fuudha? Tuni hafteedhaaf lubbuu jaarsatti murteesse. Yesuus garuu toluma nu fayyise. Ameen. Yesuus inni guddaadha. Inni Yesuus immoo bara eeggatee bara ati kufte sin kuffisu. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen. Inumaa yeroo ati kufteetti maal godha? Harka qabee ol nama kaasa Yesuus. Garaagarummaa waaqa keenya duraanii fi inni ammaa Yesuus garaagara. Yesuus kuni yoo nuti kufnellee bakka nuti kufne qabee lukaase dhoqqee keenya nurraa miice. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Nu qulqulleesse tarree namaa nu dhaaba. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Diinni keenya daabiloos garuu guyyaa kufaatii keenyaa eege, guyyaa dadhabbii keenyaa eege, dadhabbii irratti dadhabbii, kufaatii irratti kufaatii, du'a irratti du'a. Kana keessaa nu baase Yesuus. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Isin maalitti beektu? Nu waan meeqa keessaa baane? Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Kiyyoo meeqa keessaa baane nuti? Kanaafidha Yesuus kan jennuuf. Kanaafidha akka nama qalbii dabarsee kan taanuuf. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Hin fayyine nuti. Kiyyoo gurguddaa keessaa baane, qolaa gurguddaa keessaa baane. An xiqqaadha yeroo sanii sammuu ijoolleetiin nan dhaggeeffadha ture. Dhaadannaa kana hundumaa gochaa godhamu hundumaa nan laala ture. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kanaafidha har'a seexanaaf kanan bakka dhabe. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Hamma inni irratti raawwate irratti raawwadha. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Hamma inni si miidha deebi'aatiin illee mataraan keessani. Ameen. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Yaa qaallichaa ka'i dachee keenya amma taraan keenyatti ijoolleen galanni fulfinni Yesuusiif haa ta'u. Ameen. Amma taraan keenya maal taana? Ol darbinee teenya. Duraani
qaallichi eessa ta'a ol darbee gola borootti ol darbee iddoo filatamaa ta'a mana namaallee yoo dhaqan iddoo galma keessatti bichaa miti manuma namaa yoo dhaqan eessa taa'u ol darbanii iddoo filatamaa dhaqan isaan ta'an amma taraan kan eenyuti amma taraan kan ijoollee waaqayyooti ameen ameen kan qaallichaa miti ameen Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u haleluuyaa paakaalaa vaajaanaa moodiyaabos macaafa Zakkaariyaas keessatti boqonnaa 4 lakkoofsa 6 kaasee nan dubbisa yommus ergamichi ergaa isa waaqayyo biraa dhufe Zarubaabelitti akka ani dubbadhuuf anattiin hime ergamichis hafuura kootiin malee humnaan miti angoodhaanis miti kan jedhu ture waaqayyo gooftaan maccaa dubbate maaliidhaan malee hafuura kootiin malee humnaanis miti angoodhaanis miti maaliidhaan malee hafuura kootiin malee Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u ameen ameen hafuura kootiin malee humnaanis miti angoodhaanis miti Zarubaabel kuni angoo qaba angoo keetinis miti jechaanii jira Zarubaabel kuni humna qaba kana jechuun nama baay'ee qabaachuu danda'a kan isa gargaarani kanaaf humna keetinis miti jechaanii jira angooti qabdu kan taayitaa qabdunis miti jechaanii jira maaliidhaan jechaa jira hafuura kootiin jedha waaqayyo galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf ameen ameen hojiin koo kan hojjetamu hafuura kootiin jedhe waaqayyo Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u mana koo keessatti olaantummaa kan qabu olaantummaadhaan kan hojjetu maalidha hafuura kan kooti jedhe waaqayyo galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u hafuura koo malee wanti biraa mana koo irratti olaantummaa qabaachuu hin danda'u galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaan kanaaf humna keetinis miti yaa Zarubaabel angoo keetinis miti hojiin koo kan hojjetamu hafuura kootiin jedhe galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u ameen ameen Yesuus inni guddaadha hafuura waaqayyoo qabaadha hafuura waaqayyoo qabaadha hafuura waaqayyoo qabaadha ameen biyya lafaa kana keessatti jireenyi keenya angoo qabnuunis miti taayitaa qabnuunis miti barumsa qabnuunis miti humna qabnuunis miti biyya lafaa kana keessatti jireenyi kan mo'amuu danda'u hafuura waaqayyoo qofaan ameen hafuura waaqayyoo yoo qabaanne jireenya biyya lafaa kana mo'achuu ni dandeenya galanni fulfinni Yesuusidhaaf ameen ameen hafuurichi yoo jiraate mo'icha namaaf kenna hafuurichi yoo jiraate dandeettii namaaf kenna hafuurichi yoo jiraate humna namaaf kenna hafuurichi yoo jiraate angoos namaaf kenna kanaaf barbaachisaa inni ta'e hafuura waaqayyooti ameen ameen Yesuus inni guddaan hafuura waaqayyooti angoodhaanis miti dandeettiidhaanis miti galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u hafuura kootiin malee Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u Zarubaabel mana qulqullummaa waaqayyoo nama deebisee ijaareedha mana qulqullummaa waaqayyoo deebisee ijaaruun humna qaba namichi kun angoos qaba deebisee ijaaruudha kan lamaan hin garuu danda'ama hafuurri waaqayyoo hin jiraatu galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaan angoo argatteefis hin dandeessu Daawitiin waaqayyoo akkasitti hin jedhe ati mana qulqullummaa koo ijaaru hin dandeessu hin jedhe hin dandeessu ati ijaaru hin dandeessu sababni isaa ati nama ajjeeftee jirta waan ta'eef hafuurri koo maal ta'eera sitti gaddeera waan ta'eef dhiigni namaa harka kee keessa waan jiruuf ati maal gochuu hin dandeessu mana qulqullummaa ijaaru hin dandeessu galanni fulfinni Yesuusidhaaf kanaaf sirraan fageessu ilmi kee maal naa godha sadamoon galanni fulfinni Yesuusidhaaf Yesuus inni guddaadha
Daawit mana qulqullummaa ijaarraaf angoos qaba, humnas qaba, dandeettis qaba, qabeenyas qaba, birriinis jira, wanti bartuu jira. Ijaaruu danda'u hin danda'u? Ijaaruu hin danda'u qabu kana garuu maaltu isa dha'u? Waaqayyo isa dha'u. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Hojiin mana Waaqayyoodha. Hafuura Waaqayyootiin kan hojjetamu. Beekumsa biyya lafaa kanaa hin hojjetamu, aangoo biyya lafaa kanaa hin hojjetamu, hubannaa biyya lafaa kanaa hin hojjetamu, yaada biyya lafaa kanaa wanti hojjetamu tokko iyyuu jira. Hafuurri Waaqaa ol jiraati. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Hojjetee namni walitti fayyine bu'aa hin qabu. Daawit warqii manatti dhangalaase. Daawit akkas jedhe, ani mana akkanaa keessa jiraadhee dukkaanni Waaqayyoo yookaan immoo saanduqni kakuu Waaqayyoodha. Maaliidhaaf? Dukkaana keessa jiraata. Ani mana akkanaa kana biyya keessa jiraachaa jira. Kanaaf ijaaruun qaba ka'e. Kuni kaka'umsa isaati. Maaliif? Ijaaruudhaafis dandeettii waan qabu. Mootummaadhas waan ta'e. Humnas waan qabu. Nan ijaaraa jedhee ka'e. Garuu Waaqayyo akka inni ijaarre ni ijaarre. Namatti inni haqe. Ati ijaaruu hin dandeessu Daawit. Mana ijaaruudhaaf akka taate. Akka hawwii qabdu Waaqayyo natti beera. Hin dandeessu dheen jirraa jechi dhagee. Hin dandeessu maali? Kana gooteef, kanas gooteef, nama sacheesseef, haadha manaa namaa fudhatteef, waa meeqa of biraa qabda? Kana mana kan tole biraa hin galchine, kun bartuu si harka jira. Cubbuu baay'ee bakka kee keessa jira. Dhiiga namoota baay'ee dhangalaasee jirta. Kanaafuu maal gochuu hin dandeessu? Ijaaruu hin dandeessu. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Lakkaa'umna qabaatanii bichaadhaaf hojii mana Waaqayyoo hojjechuun hin danda'amu. Beekumsa qabaataniidhaaf hin danda'amu. Osoo akka beekumsaati, osoo akka barumsaa biyya lafaatti namoota baay'eetu jira iddoo kana dhaabachuu kan qaban. Dooktoreetii kan qaban. Namoonni baay'een as dhaabachuu hin danda'u. Nama dooktoreetii qabu tokko iddoo kana dhaabdee osoo as dhaabdee lallabii jetteen silaalee kana silaalee nama sodaachiftee deemee ta'a. Galanni fulfinni Yesuusii haa ta'u. Gurbaa tokkotu tajaajilu malee balaa buuse. Tajaajilu malee bakka balaa buuse qabaan dadhabe. Tajaajilu malee. Lakkii jedhanii tajaajiltoonni. Bakka asirra hoggaa baanne jedhanti fakkaata. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Azaan kennaniif መድረክ ላይ ወጣና ወገኖች ታስፈራላችሁ። እንዴት ነው የምታስፈሩት? በጣም ነው የምታስፈሩት። ታስፈራላችሁ እያለ እዛው በእኛ ከእውነት በቃ ይንሶዳችብቱ sodaachiftuu isaa isa jennaan daaqoniin tokko tonkolanyaatu jira waldaa keessa. Tonkolanyaa itti jira daaqoniin. Namichaan kun soo waan biraa hin ta'in qabanii achirraa buusuu qabaneef ka'ee dhufeef galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. ገና አጋንንቱ ሳይወጣለት አገለግላለሁ ብሎ Osoos jinniin keessaa geen bayini nan tajaajila makaraa agarsiisaa ture. Yoo daaqonichi dhaqee harkaan qabu wayyoo jechuu eegale. Jalqaba maal jechuu ture? Hin sodaachiftu. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf mana Waaqayyoo keessatti hojiin hojjetamu hundumtuu hojii hafuuraati. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Hafuura Waaqayyootiin malee hin danda'amu. Kanaaf tulluun qabeessi tokko si hafoo jira. Lakkoofsa 7 irratti yaa tulluun qabeessa nana ati maali? Ati Zarubaabeliin duratti lafa walqixxee hin taataattiin jedhe. Galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Zarubaabeliin afoo dhaabatee mana qulqullummaa kan akka inni deebisee ijaarreef tulluun cimaan isaa afoo dhaabatee isa eeggachaa jira. Tulluu kan argaa jira
argaa jiraan jiru namichaan argaa jiru waaqayyo garuu tulluu isaa boo dhaabatee isa dhoowwuudhaaf barbaada isa daangessuu barbaada jireenya isaa daangessuu kan barbaadu tajaajila isaa daangessuu kan barbaadu hojii isaa daangessuu kan barbaadu hojii mana waaqayyo akka hin hojjenne daangessuu kan barbaadu waaqayyo garuu maal godheera dursee argeera Zarubaabelis hafuura kanaan gaafa osoo guutamee jiraate dursee maal ta'a jechuudha hin argatu galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha kanaaf namni kun hafuura waaqayyootiin akka inni geggeeffamu aangoo isaatti akka inni mirkanaa'u hubannaa isaatti akka inni mirkanaa'u ogummaa isaatti akka inni mirkanaa'u waaqayyo ergamaa isaa ergee maal jedheeni humna keetiin miti naanis miti aangoodhaanis galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u maaliidhaan malee hafuura kootiin malee Zarubaabel maal hojjechuudhaaf ta'a mana qulqullummaa waaqayyoo hojjechuudhaaf ta'a galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u ameen Yesuus inni guddaadha ameen 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 hojii waaqayyoo akka hojjenne tulluu maaltu jira isa ittisuu barbaadutu jira tulluu isa dhaabuu barbaadutu jira tulluu dura isaa dhaabachuu barbaadutu jira tulluu kana immoo waaqayyoo maal godhe mucaa koo kana aboodhaa maal taata lafa wal qixxee hin taata Yesuus galanni guddaan haa ta'u kana jechuun maal jechuudha yommuu ati hojjettu hafuurri koo si wajjin ta'a wanti si dura dhaabachuu danda'u hin jiru Yesuus galanni guddaan haa ta'u ameen ameen Yesuus galanni guddaan haa ta'u kanaaf tulluu jireenya keenyaaf dhaabatu tulluu bara keenyaaf dhaabatu tulluu mul'ata keenyaaf dhaabatu tulluu karoora keenyaaf dhaabatu tulluu tajaajila keenyaaf dhaabatu waaqayyo lafa diriiraa godhaa waaqayyo lafa diriiraa godhaa hiikaasa waaqayyo dura keenya ameen meena duraa kaafame dhaame duraa kaafame Yesus galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u darbitanii hojjettu sin duraa kaafama darbitanii tajaajiltu sin duraa kaafama maqaa Yesuusin sin duraa kaafama hafuurri waaqayyoo siniif kennama ayyaanni waaqayyoo siniif kennama ibiddi waaqayyoo siniif kennama darbitanii tajaajiltu Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u in kaasa waaqayyoo sin duraa in kaasa waaqayyoo sin duraa tulluu tajaajila keessan duraa hin kaasa tulluu bara keessan duraa hin kaasa tulluu mul'ata keessan duraa hin kaasa tulluu karoora keessan duraa hin kaasa nama kana afoo tulluun dhaabateera eessan darba namni kun eessan darbee hojjeta hojii mul'ata maaltu itti kellaatamee jira mana waaqayyoo ijaaru garuu mana waaqayyoo akka inni ijaarreef tulluutu isa dura jira mul'ata maalii qaba wangeela lallabu mul'ata maalii qaba dhaloota gara mana waaqayyootti fidu mul'ata maalii qaba fuuldura waaqayyootti waaqayyoof jiraatee waaqayyoon tajaajilu garuu maaltu jira tulluutu jira waaqayyo tulluu sana hin kaasa ameen tulluu dura keessan jiru waaqayyo hin kaasa ameen tulluu bara keessan afoo jiru waaqayyo hin kaasa ameen akkasin darbitanii tajaajille akkasin darbitanii mul'anne fuuldura waaqayyootti akkasin hin argamne isin fuulduratti ni tulluu ta'uu barbaadu maqaa Yesuusin haa ka'u maqaa Yesuusin haa ka'u hafuurri waaqayyoo yoo dhufin faarfachuun lallabuun hin ta'u tokko ishii tajaajiltee macaan qulqullummaa jedhe isin ifa biyya lafaati jedha soogidda biyya lafaati ifa ta'uu dhiiste soogidda ta'uu dhiiste allichaa taatee deemta waan mi'aan qabne macaan qulqulluun akkas jedha wangeelli mi'a gatii hin qabne harkatti ta'e bara keenya kana keessatti mi'i gatii hin qabne maalidha wanta hin jirre bara keenya kana keessatti bara kana wanti martuun gurgurama bara abboota keenyaa soo ta'e waan baay'ee jechuu dandeenya waan baay'ee wanti gurguramu wanti gatii hin qabne bara abboota keenyaa baratti macaafichi barraa'u keessatti jechuudha wanta baay'ee wanti gatii hin qabne wanti gurguramu bara kan keenya kana keessatti wanti gatii hin qabne wanti hin gurguramne maalidha wanta hin jirre wanta maal hin taanedha wanta hin jirre wanti jira hunduutu gurgurama rakaa kanaaf macaafni maal harkatti ta'e jechuudha bara keenya hojii wal fakkeessee dubbachuufan isaan bara isaaniitti sababa kaa'uu danda'u wanti gatii hin qabne waan kana jechuu danda'u wanti gatii hin qabne bara nafaltiin horiitu iyyuu gatii qaba gurgurama katamaatti geessitee gurgurta warri baadiyyaa katamaatti gaffite
gurgurata galanni fulfinni Yesuusi dhaabata. Wanti gurguramne bara keenya kana keessatti jechuudha. Bara isaanitti garuu sababa baay'ee kaa'uu danda'u. Kaatu gurguramne jedhanii sababa baay'ee kaa'uu danda'u. Galanni fulfinni Yesuusi dhaabata. Bara keenya keessatti garuu wanta hin jirreedha wanti gurguramu. Kanaaf namoota hafuura waaqayyootiin hin geggeeffamne, namoota hafuura waaqayyootiin hin guutamne wangeelli maal harkatti ta'a? Mi'a gatii hin qabne harkatti ta'a. Mi'a gatii hin qabne ta'u wanta hin jirreedha. Bakka wangeelli maal harkatti ta'e? Waan hin jirre wayii harkatti. Waan hin jirre, waan bu'aa hin qabne wayii harkatti ta'e. Sana booda gaafa keessa isaaniitti qabbanaa'u Yesuus maal jedhe waldattii sanaan afaan koo keessatti yookaan hin ho'ine yookaan hin qorrine dhamdhama waan dhabdeef maal ta'uuf jirta situ buuban jira kunis akkas ta'anii waan bu'aa waan gatii hin qabne sana ta'anii wangeela lafa kaanii gandeeman namoota baay'ee beekan. Jalqabumaa maaliin kaanii? Ho'aan kaanii. Paaworii sanitiin kaanii. Danda'ama. Namoonni akkanaa kunniin macaafa qulqulluullee gisee dubbisan lafa gisee dubbisan isaan tuttuqe wayiitii tajaajilu. Kun immoo maal jedhama? Yaada isaa irratti hundaa'anii kan tajaajilan jedhama namoonni akkanaa jechuudha. Waaqayyoo kan hin dhaggeeffanne ogummaa kutaa yoggaa dubbisan kutaa sun kan isaan gammachiise taanaan iyoo tajaajilu bakka. Yaada eenyu tajaajilanii? Yaada garaa isaaniiti. Garaa isaanii waan gammachiiseef kutichi jechuudha. Yaada garaa isaanii tajaajilanii jechuudha. Sabaas hin agarsiifne isaanis yaaduma garaa isaanii yoggaa san gammachiiseera. Akkuma sanyii ishee maali? Karaa bukkee buute osoo xiqqoon turin simbirree fudhatte. Galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoosiin erga qabanne kan isaa erga taane akka mana amantaa waldaa muluu wangeelii kanaattis namni amane namni cuuphame cuuphaa hafuura qulqulluu maal ta'uu qaba? Fudhachuu qaba. Hafuura qulqulluun guutamuu qaba. Galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Hafuura qulqulluun hin guutamne taanaan guyyaa tokko wangeela lafa keessee mana araqee deemuun kee wanta nolle beeka hin deemta wanti si dhoobu jiru gaa jiraattee waggaa 20 waggaa 30 mana waaqayyoo keessa jiraatanii saniin booda amma immoo warra sirban warra mana araqee deeman booyyeen dhiqate dhoqqee isaatti deebi'a. Sareen diddige sibichaan dubbisee gurba galanni fulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha jedhama jaanu qulqulluun. Booyyeen dhiqate dhoqqee isaatti deebi'a. Dhoqqee ma dhiqate amma naan barbaachisu naan dhiqate takkaa tureeoo itti deebi'a. Sareeno nyaanni nyaatte sun ta'uuf didennaan maal gooti? Baasti. Takka oo turte oo? Iyyumatti deebitee nyaatte. Akkas jedhama macaan qulqulluu warra akkanaatiin jechuudha. Warra gooftaa beekanii takkaa jedhanii warra duuba deebi'an kanaan akkas jedhama macaan qulqulluun. Maaliif? Inni isaan keessatti Yesuusin Kiristoosin dhugaa ba'u sun inni gara dhugaa hundumaatti nama geessu sun hafuurrichi yoo isaan hin tuqini dhugaa isaaniiti. ሁለተኛ ኦርቶዶክስ ለማፋል ያኔ ሁልበን ኢየሱስ ይላፋል አሜን ናሉጋት ሌው ደምቴ ሼምን ሲንቀቡ ዮሴፍ ቢተለ
wanni sitti dhaga'amu hin jiru. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Hafuura kanaan guutamte injee qabda. Injee qabda. Amma kaleessa mana sargii wayii deeme tani waa gargaaruu deeme. Manfasee bakka tarabbeesheessa. Kana cufaatti faarfannaa manaa kan jedhee. Sirba isa cufaatti faarfannaa keessan manadhaa hin jedhee. Takkaara lama wayya. Haa ta'u ergamoota illee haa faarfatu. Sirbarra maal wayyaa? Wayyaa. Haala rabbashi. Isuma wayyaa. Isa manadhaa jedhee takkaa rabbanaan immoo dhiisanii tuma akkasuma. Takkaa uturan mootuu deebi'an. Dhaabannaan qaba. Isin tajaajilaa oolee asitti kana dhaggeeffachaa ooluurraa mana koo ooluu wayyaadhee galanni ulfinni Yesuusiif haa ta'u. Bakka iqin rabbashamta kaa bakka hin taane oolte sitti hin tolu. Sitti hin tolu. Keessi rabbasha. Maaliif hafuurri kee keessa jiru suni si keessa jiru suni wanta akkanaa kana dhaga'uu hin jaalatu. Maal godheeraa? Arageenu keessaa baasee gateera. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf. Ameen ameen. Tokko immoo iyyuu adadama dhaga'uun jechuu eegalachuma dhaabate. Osoo hin argin immoo iyyuu jechuu eegala. Osuma yaadatiin maal ta'e argama? Argama. Maalidhaafi? Kan isa dhoowwu keessa hin jiru waan ta'eef. Kan isaan lolu keessa hin jiru waan ta'eef. Iddoo isiniif hin malle yoo dhattan hin jeeqamu. Iddoo keessa hin taane yoo deemtan. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Keessi keessan immoo isin gadda. Namoonni kun maal kan hin qabne, abdii kan hin qabne. An faarfannaa ofiituu dhaggeeffachuun sheemiitti fakkaata. Sirba dhaggeeffachuun immoo araadinnatii fakkaata. Jiru faarfattoonni achi keessa qabna nayyoo achi keessa. Galanni ulfinni Yesuusiif haa ta'u. Amma itti baatee gosaan godhaatti malee sochuma turte gaariidha. Waa hojjetti. Jiru. Kan akka tisitaa Saamu'eel afaan hin bahe malee. Faarfattoota cimootu jiru. Hojii Waaqayyoo kan hojjetan. Eenyuun bichaa faarfatanii? Yesuus. Har'a faarfannaan isaanii martuu waldaa keessatti faarfatamaa jiru. Ari'ataman akkuma jiranii faarfannaa sin ari'an. Yeroos akkuma ari'an faarfannaa sin ari'an. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf namoota kanaan nutti dhagaamee bo'uufii qabna. Nutti dhagaamee kan bo'uufii dandeenyu immoo yoomi? Yoo maaltu nu keessa jiraate? Afuricha wal keessa jiraate. Kanaaf duraan dursinee nuti maal gochuu qabna? Afurichaa maal ta'uu qabna? Guutamnee isaan gubannee namoota kaawwan immoo gubaa kee alaa baasuu qabna. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaan. Kanaaf yaa tulluu humna qabeessan nana. Tullichi maal qaba? Humna qaba. Humna inni qabu kana Zarubaabel aangoo qabuun kaasuu hin danda'u. Humna ofii qabuunis kaasuu hin danda'u. Maaliin kaasuu danda'a garuu? Hafuura Waaqayyooti. Qotaa osoo hin jiru. Dafqa tokko osoo hin buusin. Tulluun nana bakka kanaa buqqa'iiti. Eessa deema? Buqqa'ii as karaarraa galaana keessatti gadi achi. Galanni ulfinni Yesuusiif haa ta'u. Hafuurichi jiraanna salphaadha. Hafuurri Waaqayyoo jiraanna wanti martuu salphaadha. Jireenyi salphaadha. Fayyaa lafaa kana keessatti wanti ulfaatee nama rakkisu hundumtuuyyuu ayyaanni Waaqa gaafa jiraate salphaadha. Galanni ulfinni Yesuusiif haa ta'u. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Dhagicha maaltu irraa nuuf kaasaa? Eenyutu irraa nuuf fuudhaa? Jedhanii karaa irratti maal haasaa deeman? Maariyaam faan.
maal goone dhagaase maal goone dhagaase akkam goonetirraa kaasna akkam goonetirraa kaafnee reeffa keenya arganna akkam goonetirraa kaafnee du'aa keenya san arganna akkam goonetirraa kaafnee wanta nu jalaa du'e san ijumaan lallaallee achuma gaddinee too laalleetuma gaddinee deebina achumatti waa diddibnee gaddinee deebina du'aa keenya sana kan jaalannu sana garuu kan nu jalaa du'e sana abdii keenya isa du'e sana kakuu keenya isa du'e kan akkamitti bira geenye harkumaan qaqqabneetuma gaddinee biraa deemna yaada jedhu of keessaa qaban galanni fulfinni Yesuusiif haa ta'u Yesuus inni guddaa garuu inni isaan eegan ta'ee jira akka isaan yaadan ta'ee jira dhagichi maal ta'e garagaleera ameen ameen garagaleera ameen ameen garagaleera ameen ameen inni abdii keessanitti cufame inni kakuu keessanitti cufame inni mul'ata keessanitti cufame inni bara keessanitti cufame inni waldaa keessanitti cufame inni biyya keessanitti cufame maqaa Yesuusiin garagalaa ameen maqaa Yesuusiin garagalaa biyya keenyarraa hin garagala waldaa keenyarraa hin garagala jireenya keenyarraa hin garagala ameen ameen mul'ata keenyatti inni cufame hin garagala ameen abjuu keenyatti inni cufame hin garagala gaddineetuma deebineedhan garuu maal ta'anii deebi'an gammadanii deebi'an haleluuyaa gaddaatuma jiraannaadhan garuu maal ta'anii gammachuutti geeddarame ameen ameen boo'ichi isaanii kolfatti geeddarame ameen gaddi isaanii ililleetti geeddarame ameen mee nuuf ta'a jedhame nuuf ta'a jedhame paakaatolaa baajaanaa maadiyaabos inni gadda keenya gammachuutti geeddaru Yesuus nu faana jira Yesuus nu wajjiniin jira inni tulluu dura keenya dhaabatee jiru inni kaasu Yesuus nu wajjiniin jira Yesuus nu faana jira in ka'a tulluun dura keenya tulluun biyya keenya dura jiru hin ka'a tulluun waldaa keenya dura jiru hin ka'a tulluun tajaajila keenya dura jiru hin ka'a tulluun bara keenya dura jiru hin ka'a tulluun mul'ata keenya dura jiru hin ka'a in kaasa waaqayyo in kaasa waaqayyo hafuura isaa ergee kaasa waaqayyo humna isaa ergee kaasa waaqayyo ayyaana isaa ergee kaasa waaqayyo in kaafa manurraa in kadhanna paakaatolaa baa kaanee kadhanna raalaa baa jaanaa maadiyaabos waan tokko laalleerra Sakaku moofaa keessatti jiru waa'ee Zarubaabel duraa isa tulluu kaafame. Humna waaqayyootiin hafuura waaqayyootiin laalleerra. Akwaara keessatti mooyuu isa fakkeenya hunduma keenyaaf ta'e. Isa hunduma keenyarraa abaarsa kaase. Isa hunduma keenyarraa du'a cabse. Yesuus Kiristoos inni gadi garagalfamee ture. Abdii keenyatti inni gadi garagalfamee ture. Kakuu keenyatti inni gadi garagalfamee ture. Dhagichi garagaleera. Galanni bulfinni Yesuusiif haa ta'u. Mee dhagichi garagaleera jedhame. Maqaa Yesuusiin garagaleera. Maqaa Yesuusiin garagaleera. Maqaa Yesuusiin garagaleera. Biyya keenyarraa garagaleera. Waldaa keenyarraa garagaleera. Magaalaa keenyarraa garagaleera. Jireenya keenyarraa garagaleera. Maatii keenyarraa garagaleera. Maqaa Yesuusiin garagaleera. Mul'ata keenyarraa garagaleera. Hakatola baya bos. Garagaleera. 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 Waaqayyo garagalche. Yesuus garagalche. Awali chadige. Awali chadige. Maya balabarinamos. Hey Yesus. Hey Yesus. Hey Yesus. Hallelujah. Amen. Paka. Ravajas. Ralavudinamas. Mairola bajana mariabos. Yesus, Yesus, Yesus. Sirra kafa manjari amen. Nurra kafa amen. Nurra fuda amen. Biya Kenya rafuda amen. Walda Kristana rafuda amen. Amma tullun namoota baay'ee aboodhaa bateera.
Abuurri Waaqayyoos kanuma kan natti maayiru. Namoota baay'ee aboo tulluutu dhaabatee jira. Jireenya isaanii aboo tulluutu dhaabatee jira. Biyya isaanii aboo tulluutu dhaabatee jira. Waldaa isaanii aboo tulluutu dhaabateera. Mul'ata isaanii aboo tulluutu dhaabate. Abjuu isaanii aboo tulluutu dhaabate. Tajaajila isaanii aboo tulluutu dhaabate. Karoora isaanii aboo tulluutu dhaabate. Waaqayyo garuu humna du'aa ka'uutiin hin garagalchaa. Yesuus garuu hin garagalchaa. Waaqayyo garuu hin garagalchaa. Tulluun jireenya keessa nafoo jiru. Tulluun wara keessa nafoo jiru. Tulluun mul'ata keessa nafoo jiru. Tulluun biyya keessa nafoo jiru. Tulluun waldaa keessa nafoo jiru. Tulluun dura keenya dhaabatee nutti falmu. Tulluun dura keenya dhaabatee hin dabartan nuun jedhu. Fuuldura keenyatti lafa walqixxee ta'eera. Lafa walqixxee ta'eera. Biyya keenyaaf waatu ta'a. Biyya keenyaaf waatu ta'a. Waldaa keenyaaf waatu ta'a. Magaalaa keenyaaf waatu ta'a. Waaqayyo waa fida. Waaqayyo waa fida. Waaqayyo waa fida. Hafuura isaa erga. Hafuura isaa erga. Hafuura isaa erga. Mul'ata keenyaaf waatu ta'a. Mul'ata keenyaaf waatu ta'a. Karoora keenyaaf waatu ta'a. Waatu dura keenyaa kaafama. Waatu dura keenyaa kaafama. Waatu dura keenyaa kaafama. Waatu dura keenyaa kaafama. Meena dura kaafama dhaame. Ameen se dura kaafama. Ameen dura kaafama. Ameen hin kaafama. Ameen hin kaafama. Ameen hin kaafama. Dinqii godha Yesus. Dinqii godha Yesus. Dinqii godha Yesus. Anaaf dinqii godha. Siniif dinqii godha. Nu'iif dinqii godha. Hunduma keenyaaf dinqii godha. Inni dinqisiisan waa hojjeta. Inni ajaa'ibsiisan waa hojjeta. Yesuusiif galanni haa ta'u. Yesuusiif galanni haa ta'u. Yesuusiif ulfinni haa ta'u. Isa kana hojjetuuf kabajni haa ta'u. Yaadadhaa tullu dura keessan jiru. Mee yaadadhaa tullu dura keessan jiru. Yaadadhaa. Isa darbuu sin dhoowwate sana yaadadhaa. Isa darbuu sin dhoowwate sana yaadadhaa. Mee yaadadhaa maaltu darbuu sin dhoowwate? Maalinni jireenya kee keessatti obboleessa koo darbuu kan sin dhoowwe? Obboleettii koo maalinni darbuu kan sin dhoowwe? Maaltu darbuu sin dhoowwe? Mee yaadadhu. Amma sa'aatii kana mee yaadadhaa. Yaadadhu mee obboleessa obboleettii. Maalinni kan darbuu si dhoowwate akka hin darbine kan si dhoowwe maalinni sagalee kana nama Waaqayyo sirraa kaasa. Dubbii kana nama Waaqayyo sirraa kaasa. Ergaa kana Waaqayyo amma sirraa kaasa. Waaqayyo hin kaasa. Waaqayyo hin kaasa. Akkuma kadhannetti ka'ee argitu. Amen. Akkuma kadhannetti ka'ee argitu. Amen. Akkuma kadhannetti ka'ee argitu. Amen. Ka'ee argitu. Amen. Dura keessanitti wal qixxaatee argitu. Amen. Wal qixxaatee argitu. Amen. Diriirfamee 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 argitu. Amen. Inni macha tokkolaatiin, macha digimtiin, macha afura dukkanaatiin, macha afura dhibba jaatamii jaati. Dura keetti karoorfamee dura keetti akka tulluutti dhaabatee si falmu maqaa Yesuus Kiristoos hin diriirfamee argita. Kufee argita. Dhiigamee argita. Waaqayyo irra si adeemsisa. Irraa deemta. Irraa deemta. Irraa deemta. Irra deemuun nuu ta'eera. Irra jechuun nuu ta'eera. Ameen nuu ta'eera. Baya 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 baya. Rola bajana mare. Amma namni kamoyyo. Namni kamoyyo. Bakka jirtani gara fuulduraatti. Bakka jirtani gara fuulduraatti adeemuu eegala tulluun dura keessanii ka'eera. 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 Maqaa Yesuusiin ka'eera. Maqaa Yesuusiin ka'eera. Maqaa Yesuusiin ka'eera. Maqaa Yesuusiin ka'eera.
Hakabajamu Yesus. Inni tullu dura keenya kaase alfaat. Inni abaarsa dura keenya kaase alfaat. Inni biyya keenya irraa kaase alfaat. Inni waldaa keenya irraa kaase alfaat. Inni jireenya keenya irraa kaase alfaat. Ameen alfaat. Ameen alfaat. Ameen alfaat. Makatola badana mas. Wow. Afurri isaa dhufe namni dhaabachuu hin danda'u. Galanni fulfinne Yesuus ifaa ta'u. Ayyaanni isaa dhufe namni dhaabachuu hin danda'u. Eenyutu dhaabatee danda'a? Isaaf galanni haa ta'u. Isaaf fulfinne haa ta'u. Maqaan isaa ulfaatu. Haa ulfaatu. Ayyaaloo bala 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 bala. እግዚአብሔር መንፈስ ያብላክ መንፈስ አመሰግናለሁ። ሲንገለቴ ፈዳ ፉራዋቃ ሲንገለቴ ፈዳ ፉራዋቃ ይዩ
galatoomii hafuura waaqayyo galanni fulfinni waaqayyo faata'u galanni fulfinni waaqayyo faata'u galanni fulfinni waaqayyo faata'u galanni fulfinni waaqayyo faata'u Yesus inni guddaadha Yesus inni guddaadha waaqayyo ulfaatu waaqayyo ulfaatu yaa waaqayyo hafuura keessa ergite namoonni yaa waaqayyo gooftaa dhaabachuu dadhabaniirani yaa waaqayyo hafuura kee yaa waaqayyo of danda'u akka isaan danda'aniif isin kadhadha hafuurri kee amma of isaan haa dandeessisu hafuurri kee amma of isaan haa dandeessisu of haa danda'ani of haa danda'ani of haa danda'ani iddoodhuma jiranitti dhaabachuu haa danda'ani iddoodhuma jiranitti dhaabachuu haa danda'ani lafuma ciisanii jiranitti dhaabachuu haa danda'ani humni of isaan dandeessisu hafuurri kee isaaniif haa ergamu dhaabachuu haa danda'ani waaqayyo gargaariini humna ta'iif gaachana ta'iif hubannaaf ogummaa ta'iif hafuurri kee immoo gara dhugaatti hundumaatti nama geessa waaqayyo Yesus gara dhugaa hundumaatti nama geessa hafuurri kee humnaaf jabina namaaf ta'a hafuurri kee ogummaaf barumsa namaaf ta'a hafuurri kee maqaa ilma kee Yesus Kiristoosiin hafuurri kee saba kanaaf haa ta'u hafuura kootiin malee homaa gochuu hin dandeessan akkuma jetteetti immoo yaa waaqayyo gooftaa hafuura kee waan nuuf ergiteef ulfaadhu maqaan kee ololaa jedhu kabajami olaani moo'i ulfinni siif haa ta'u kabajni siif haa ta'u maqaan kee ololaa jedhu hunda isaa goota ulfaadhu hunda irratti aboo qabda ulfaadhu maqaa tokkocha ilma kee Yesus Kiristoositiin ameen ilillee fi galata dhiyeessaa fi waa kanaaf ameen